Ndagaba sadari kocha tale liyo sigame malgo tare tale liyo sigame malgo tare birade mendare haka Dagaba sadari gibe ya go takoe tale liyo sigame malgo tare Ya Rabbi Allah Tale liyo sigame malgo tare Birade mendandi suka ya go takoe Ana dhufu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana dhufu warra dhuftan hundi keessanuu sheerii walii godha. Ana dhufu baga nagaan dhuftan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana dhufu siniin jedheera hunda keessan amarraayyaa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheerii walii godha. Waa'ee dhuma keenya dubbannaa waan biraati miti. Waa'een keenya baay'ee ulfaataadha. Ulfaatee jirasi nuti jabaachaa deemaa jira wanti nurraa qannasaaru hin jiru sabboontu ilu anaa dhufu baga nagaan dhufte sheerii godhatis anaa dhufu hundi keessanoyyuu shamarranis dhiirris anaa dhufu in darba yoo rabbi jedhe aamin in darba sirriidha anaa dhufu sheerii godhame waa'een keenya akka callifnee teenyu miti akka namni callisaa jirus miti akka callifnee teenyus miti amuma dandeenyu waan dandeenyurraa walii dhaamuun dirqama Naawwii eessa jirta kollekshiina na ergi lokshiina jedhigaa silaate haa ta'u ishee anaa dhufu baga nagaan dhufte atis Gaalii Hasan baga nagaan dhuftanii anaa dhufu sheerii godhaa waliif isinitti ulfaatin waa'een jireenya keenya biyya kana keessatti nu ta'aa jirru dubbannaa dhimma biraa nun galchus nun ilaallatu ofiyyuu jireenya du'aan qixxee keessa teenyee waa'ee dhimma biraa haasa'uun ulfaataadha ture nama sammuu qabutti jireenya du'aan qixxee keessa jirra du'aaf jireenya gidduu jirra waan ta'eef waa'ee keenya dubbatachuu qabna amma sittaansee ijoolleen baay'een miisenjeraan erga kaleessaatiin na arrabsu waanan quban qabne tokko an jireenya koo keessaa waanan jibbu tokko namni wama fedhe yoonaan jedhe nan aarsu ummata baalagee tokkotu jira ummata haadha kee kana godhii haadha kee ta'ii qeephee wama feeta yoonaan jettan hin aaru ture erga kaleessaati as namoonni baay'een nama hammana jedhee allakkaa'uu hin dandeenye miisenjerarraan waan qalbiin koo hin beenne tokko waanan itti siyyaanne tokko waanin namatti yaaduudhaafis kaayyoo hin qabne tokkoon baay'ee arrabni gara miisenjeraatiin natti baay'atee jira jechuudha. Asirraas wanta sana dubbachuun barbaada. Ergaan isinii himu wanta tokko yaa ijoollee rabbii keessanii jedhaati. Wanta tokko yeroo dubbannu mee otuu gara dubbii kootiitti hin deemin sheerii naaf godha. Hundi keessan sheerii godha. Waa'een keenya hafuun hin jiru laal. Waa'een Saudi Arabiyaa keessatti alana hafuu wallaahi jira natti hin fakkaatu. Rabbitu beeka malee. Jira natti hin fakkaatu haa ta'u garuu hammuma sanatti wanta jiru walii qoqqoodaa sagalee walii ta'a anguma gaafa afurri keenya dhabamutti sagalee walii ta'uun dirqama jechuudha sini galamiti anguma ruuhiin nu keessa jirutti walii iyyuun inni lubbuun keessaa ba'eera silaayyuu inni lubbuun keessa jiru immoo hamma lubbuun isaa keessaa ba'utti walii iyyuun dirqama jechuudha Sini galamiti kanaafiyyuu sheerii gochuun isinittiin ulfaatini hundumti keessa warri dhuftan kun yeroo tokko sheerii godha anaa dhufu baga nagaan dhuftan hundi keessanuu anaa dhufu siniin jedheera baga nagaan dhuftan kanaafiyyuu ijoolleen baay'een anumarraa jalqabee Saudi Arabiyaa kana keessatti sagalee ol fuudheellee akka naasa'uun qabu as keessa jiru jarumti nama qabaa jiru as keessa jiru otuu akkan waa dabarsu beekan ta'ee wallahi daqiiqaa 5 asirra nan teessisan beektu miti mana keessa jiru angaruu bakkee makiinaa keessa taa'ee naasaa jira rakkoon nuti keessa jirru kun rakkoo hamaadha
Yeroo hundumaa jara wajjin hin jira waan ta'eef waan jarri dubbatan inuma dhaga'a. Sinii gala miti. Waa'een as keessatti alana ilmi Oromoo tokko hafuu yoo rabbirraa qofa dhufte malee hin beekamu. Garuu nuti immoo rafiitii irra jirra. Rafiitiin nuti irra jirru kun maali? Ijoollee nama 80,000 90,000 namni 2,3 gaafa siin galtu nuti immoo rafiitii gaarii ol deebinee rafuu miti. Of eeggannoo cimaa godha. Qodaa qabdanu biyyatti ergadha. An ergadheefi miti. An silaa qodaa sin qabu na qabanu wanta tokko yoon du'e yoon jiraadhe san dantaan qabu. Garuu warri as keessa qabeenya gurguddaa qabdanu qabeenya keessan dabarfadha. Isinii gala miti? Warra immoo mana hidhaa jiru kana amma lubbuun isin keessa jirtutti kurrifadhaa fi meeqoo yaa gizaazaa kana ol butadheetan iyyee haasa'a. Maaltu jira beektu? Rakkoon jiru maa inni jedha. Erga kaleessaati waa'ee kootti deebi achi booda nan deema. Ani dhugaa rabbiin isinitti maan. An hamman afaaniin dubbadhu kana caalaa garaan koo laafaadha. Dhuguma rabbiin isinitti maan. Ilma namaa tokko irratti wanta fedhe yoo ta'e an sharrii yaaduu hin danda'u. Yoo namni sharrii walitti yaadayyuu garaan koo nan danda'u. Ilmi namaa kun gara jabeenyi isaa kun maal inni jedheeti na dinqisiisa jechuudha. Garuu erga kaleessaati waan miisenjara konkoo keessatti ijoollumti afaan Oromoo dubbatanu waan jarri naan jedhaaran otuu argitanii wallaahi al'aazim baay'ee tokko sin garrama. Jecha namni namaan hin jenne, jecha namni hin fayyadamne. Otuu waan tokko hin hubatiniin kaleessa Ustaaz Said Baalee moo maal jettanii walitti dhufeenya illee hin qabu Facebook irratti hin beeka akkuma keessanii qabamee ture. Yeroo qabamu sana keessa wanta dubbate tokko ani hin argineyyuu irribarran ture yeroo achirraa ka'u ummanni kun miisenjarri koo kun inni haadha keessa linaan jedhu kuulloo inni naan jedhu ilma haadha sale inni naan jedhu kuulloon duruu bakka hin qabdu fakkeessituudha daa'ati wanti naan jedhamu hamma kana jedhee himuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Isinii gala miti? Maaltu mudate maaltu maal ta'e jedheetan taa'eetu mana sabe namni kun maaf na arrabsa naman duraan akkamitti kabaju faa naman duraan akkamitti jaalladhu faa na arrabsa bakka. Miisenjara kana keessa galeeta maal ni mudannoon maaltu maal ta'e ijoollee maaltu bade maalan balleesse uummata kanaa jedheen yoo keessa gadi seenee laalu viidiyoo natti erganii jiru. Viidiyoo sana yeroo laalu Ustaaz Said Baalee moo maal jettanii qabamee jira. Yeroo qabamu kana keessa nan dhaggeeffadhe. Na inuman itti deeme. Gara dhumaarra deemiiti gara dhumaarra dhaggeeffadhu faa jedhee nama naa barreessetu jira. Tole jedheen gara dhumaarra deemee dhaggeeffadhe. Gaafan gara dhumaa kanarra deemee dhaggeeffadhu kan nu qabsiisee Allahu aalim Naawwii mucaa Jimmaa sanaa jedhe. Sirii gala miti? Naawwii mucaa Jimmaa sanatu nama qabsiisaa isatu nu qabsiisee jedhee wanti ni dubbate jira achi keessa. Yeroon achi keessa dhaqee jedhu Naawwii mucaa Jimmaa inni makka jira an Riyaadin jira. Nuti kan walirraa fagaannu inshallah kiiloomeetira 700 800 walirraa fagaanne jirra. Otuma na bira jiraate immoo nama isa gaaddisa ta'u malee nama isa qabsiisu miti an. Dandeettii akkasiis hin qabu. Anis nama taa'ee dabaree koo eeggataa jiru. Warra na arrabsaa jirtanuuf. Isinii gala miti? Anis akkuma isaa dabareen taa'ee eeggataara. Rabbiin umurii keenya haa dheeressu. Dabareen kan koo yoom naa geessi anas yoom dhufanii qabaniifan taa'eera malee an nama ilma Oromoo tokko irratti haa qabamu daba irratti yaadu miti. Isiniif hagalu. Warra na arrabsaattanuufi deebisee isin arrabsuuf miti. Deebisee eenyuun iyyuun arrabsaan ittiin kolfe booda Naawwii mucaa Jimmaatu na qabsiisee jedhe. Okay, Naawwii mucaa Jimmaa Jidda keessa kan nama qabsiisu addan isinii baasuu barbaadaa jira dhiifama. Haawwii mucaan jedhan tokko kan Mubaarak Musammaa yeroo baay'ee ajandaa godhatee irraa haasaa ture tokko ni jira. Ijoolleen makkaan jiran ni beekan jechuudha. Isinii gala miti? Haawwii jechuullee harka habadu maqaan Haawwii jedhuuf maqaan Naawwii jedhu wal fakkaata. Naawwii mucaa Jimmaa jedhe. Naawwii jabalillee hin jenne ijoollee wanti isinii galuu qabu. Waan tokko adda baafadhaa namatti duuluu ta'us nama arrabsuu ta'us namatti duuluu ta'us nama arrabsuu ta'us nama reebuu ta'ullee otuu waan tokko hin hubatin jecha hin taane namaan hin jedhina. An dhugaa rabbi jecha isin fayyadamtanu keessumaayyuu ijoollee bakka amma ijoollumti biyya Saudi Arabiyaa kana keessa jiru jecha ajaa'oo barate jecha lubbuu namaa jechuudha. Namni lubbuu ofii hin qusanne lubbuu isaas baasuudha sikeendii tokko hin geenye. Akka Jimmaatti amma fakkeenyaaf akka Jimmaatti akka naannoo Jimmaatti ati ilma haadha sale nama tokko jettee daqiiqaa 5 akka lubbuun kee turuu laalta mee deemiti jedhi. Anu biratti aybiidha wanti kun. Isinii gala miti? Ijoollee kutaa tokko tokkootiif aadaa ta'uu danda'a.
Garuu messenger koo keessa utuu isin seensise ilma haadha salee ilma kana ta'e waan kana malee wanti biraa tokko hin jiru jechuudha. Isa kanaafi wanti isiniin jechuu barbaadu ana miti annama qabsiisuufis dandeettiin qabu. Ano fi kiyyaayyuu taa'een dabaree eeggataa jira. Warra qabamee jiruuf warra imimmaa dhiisee dhiigan boo'uuf jira. Ofiif nyaadhee dhuguun kan koo waan tokko furmaata naaf hin qabu. Warra rakkataa jiru kanaaf utuun dandeettii qabaadhee rakkina kana keessaa baasee baay'ee tokko natti tola. Kanaaf iyyuu warri na arrabsitan adhiifamas ni godheera. Dogongortanii jirtu ana miti. Inni makkaan jira harree adiin hin jira. Bakka itti qaqqabeessa qabsiisus hin qabu. Kaayyoo nama qabsiisuufis hin danda'us hin barbaadus. Rabbiin koo waan sila na razzaqe inumayyuu nan dhabsiisu jechuudha. Sii gala miti nama tokko ilma Oromoo tokko rakkisee yoon irraa nyaadhe immoo summiinatti ta'uu danda'a jechuudha. Ilma Oromoo tokko gowwoomsee qabsiisee rakkooti isa darbee maallaqan isarraa nyaadhu sana summiinatti ta'ee na ajjeesuu danda'a. Ilma Oromooti waan ta'eef. Ilma Oromoo dhiisi an Tigiree tokko jechuudha. Tigiree nafxeenyaa jennee sirbinu miti. Nafxeenyaa kana qabee lubbuu sii baasuu wayya mana hidhaa kanatti darbuurra jechuudha. Hubadhaa wanti tokko. Kanaaf warri messengerarraan ilaa hadhaa teessanii ani isinin bilooku sagalee keessanii numa dhaggeeffadha. Warri na arrabsaa jirtanu Naawwii mucaa Jimmaa sanatu nu qabsiisee jedhee ture ustaazni keenya kabajamaa fi jaallataman baay'ee tokkoon jaalladha. Dhugaa Rabbi baay'ee tokkoon jaalladha kaalicha sana. Ani akkuman ka'eeni otoo viidiyoo isaan dhaggeeffatee suuraa isaa poosti godheen ture. Suuraa isaa poosti godhee Rabbi caarraa kee tolchee gara biyya keessi haa galchuu jedheen ture. Erga siyaasni koomentiin koo mucaa ofii qabsee ofii fakkas taatee ofii wanti kun nurraan barbaachisu jaratu. Waan tokko hubannee wala arrabsinu, waan tokko hubannee wala ajjeesinu, waan tokko hubannee wala rukunnu kanan isiniin jechuu barbaada. Warra na arrabsitaniif dhiifama isinii godheera. Indogongorinaas ana miti. Mucaa Haawwii jedhamu tokko jira. Isa jechuu danda'a natti fakkaata. Hin beeku waan isaan. Dhugaa Rabbi waan an quban qabne tokkoof harmeen koo fi abbaan kan koo lubbuu kooti achi jaalladhu manatti arrafamaa bula jechuudha. Eda alkan guutuu ilaa hadhaatti. Hojiirran ture malee silaa gadi ba'ee daraana dhiisaayyuu. Ana arrabsaa harmee koon arrabsinaa. Abbaa koon arrabsinaa jedhee isin dhowwa ture hojiirran ture. Namni kamuyyuu na arrabsuuf mirga qaba. Garuu harmee koo abbaa koo arrabsuu irratti mataan na dhukkuba waan ta'eef kana booda akkasiin nan arrabsineef ibsa isinii kenneera jechuudha. Gara waa'ee keenyaatti yoo deebine immoo waa'een keenya cimaadha. Waa'een jireenya keenya Saudi Arabiyaa alanaa cimaadha. Wantan isiniin jechuu barbaadu tokko jira. Yeroo kana keessa nuti keessumaa warroonni biyyoota guddatan biyyoota akka Ameerikaa bakka barbaadan jechuudha. Keessumaa biyyuma demokraasiin jiru keessa jiranuu habaxaraananii haqalladanii mootummaa kana arrabsanii warra mootummaa rukutuuf deemaa jiru kana haadeeggaranii nuti hanga lubbu yaa jirana waan tokko walii hubachuu qabna. Nuti lubbuu keenyaan jiraachuudhaaf mirga dhabnee jirra. Waan biraa dubbachuun nurraa hin barbaachisu. Isinii gala miti. Waa'ee keenya kanarratti gadi jennee dubbatachuu qabna, iyyuu qabna, waliif gaachana ta'uu qabna, wal bira dhaabbachuu qabna. Isinii gala miti. Wallahi alazim kaayyoon alana itti ba'ame kun waan ammana jedhamu miti. Imbaasii bira dhaabannee ijoolleen keenya kun akka jarri biyya galan gochuu qabna. Isinii gala miti. Bor qabamna yoo ta'e ilaal wanta tokko hubadha. Bor amma ana as taa'uu na qaban yoo ta'e bor qabamna yoo ta'e hanga jarri dhufanii harkaan nu qabanutti birrii 5 borsaa qabnurraa obboleewwan keenya mana hidhaa keessatti dhumaaran kanaaf bishaan bituudha qabna. Isinii gala miti. Bishaan bituudha qabna jechuudha. Birrii 5 borsaa keenya baafnee ijoollee kanaaf bishaan bituudha qabna. Malee somneetuma alaabaa adda bilisummaa Oromoo rarraasuu ani Oromoodha jennee lafa dhiituu ini namatti dawwalu kun. Kanaaf Oromummaan keenya kan ibsannu alaabaa adda bilisummaa Oromootii fi waan kana kanaan ta'uu qabu. Foodeen har'an dawwalin na argaa jirta laayivii ittiin dawwalin dara. Yeroon xumure siin naasa. Na asumarratti koomentii kee argaan jira achiin immoo natti dawwalta. Mee akkamiin si jalaa kaasan? Daataa shari'uma kanatti fayyadamaa jira. Isa dhiisiiti shurxaa ofirraa eegi. Ijoolleetti daddabarsi wanta kana sheerii godhi ijoolleetti daddabarsi. Natti dawwaltee na rabbashummaa inni furmaanni saame. Maal si godha? Si jalaa kaasuu hin danda'u.
kanumatti fayyadamaa jira jechuudha daataadha. Kanaaf iyyuu ijoollee keenya irraa akka arge walirratti duuluu, wal arrabsuu, wal dhahuu maal waan akkanaa dhiisa. Tokkummaan keenya yoo tokko taane qofa bakka ga'uu dandeenya. Yoo wal jaallanne qofa bakka ga'uu dandeenya. Dhugaa Rabbiin isinitti hima. Nuti dhaloota qubeeti waan ta'eef akka warra duraanii sana ta'uu hin qabnu. Jaalala keenya, tokkummaa keenya jabeeffannee waraana adda bilisummaa Oromoo bira kan nuti deeggaruu qabnu akka ilmaan Oromootti wanti isinii himu wanti bilisa nu baasuu danda'u. Rabbi garuu kan bilisa nu baasu Rabbi garuu akka hammaa kanatti dhugaa dubbanna yoo ta'e paartiin nuti deeggarruu fi wanti nuti bira dhaabbannu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uudha qaba. Wayyaaneedhaan isin caffarina. Isinii gala miti. Amma sirba Tigraay banattanii caffarina. Sirbi woboo jira. Woboo keessanii caffara. Isinii gala miti. Abaa'oo keessanii dhaadadha. Wayyaanee kaleessa daawon wayyaane jedhaa turre boris teenyee jara deeggarree borimmoo daawon wayyaane jechuuf ta'a jirra ammas. Wayyaanee kanatti lama deebinee daawon jechuun fafanu Oromoodha. Isinii gala miti. Warri amma wayyaanee jala deemtan kuni isuma dhugaan isinitti himaa. Wayyaanee jala deemtanii Abiyyi jibbuu fi wayyaanee deeggaruun garaagarummaa qaba kana hubadhaa laal. Wayyaanee jaallachuu fi Abiyyi jibbuun garaagarummaa qaba. Tole anamma wayyaaneen diina Oromoo keessaa isa deebii hin qabne jechuudha. Isinii gala miti. Wayyaanee kaleessa luka Oromoo irraa cirte, harma Oromoo irraa cirte waan barbaade nu godhaa turre. Hadha immoo akkamitti jala deemne wayyaaneen goota keenya, wayyaaneen dhiira keenya, wayyaaneen hayyuu keenya Abiyyi gara galchiti. Abiyyi gara haa galchitu. Abiyyi otuu Oromoon falmatee Oromoon irraa buusee nutti tola malee wayyaaneen dhuftee Abiyyi eddee sanaa kaaftee eddee Abiyyi yoo teefe nu tola jettanii yaadduusin. Sammuu keessaniin bareechaatti yaada. Isinii gala? Nuti illee warri Saudi Arabiyaa jirru kuni kottuma keenyaan rakkinni jireenyaatu biyyarraa nu baase. Warroonni naannoo Ameerikaa biyyoota gurguddatan kana keessatti baddanii jirtan warra wayyaaneen haadhaaf abbaa keessan isin jalaa hidhee, wayyaaneen obboleessa keessan isin jalaa ajjeese jedhatu deemtani. Isinii gala miti. Kanaaf wayyaanee jalan deemina. Kan isin ittiin caffaruu qabdan waraanni adda bilisummaa Oromoo jira. Isinii gala miti. Wanti dhugaarra jiru, wanti dhugaadhaaf qabsaa jiru waraana adda bilisummaa Oromooti. Hanga gaafa jirrutti kana jala deemuudha qabna. Gaafa galleellee dhaqnee kallattiidhaan jaratti dabalamuudha qabna. Teenyeetuma laayivii irraa afaan banu kurrifachuun furmaata tokko nuun qabu. Kanaaf iyyuu sa'aatii dheeraas hin qabu hojiirra jira waan ta'eef ergaa koo gara sheer naa godha warra na arrabsaa jiru keessaan na arrabsaa jiru irra caalaan isaanii shamarran kuni bakka amma dhiironni warri Saudi Arabiyaa kana keessatti hafan maaltu jira beeytu nu ta'eera dhiirri qabamee dhumeera shamarran qofan manatti hafte waan akkanaatu jira dhagaa laal guruppii hidhatanii hafaan jirru ina shaqina shamarran lafatti hafteetti shamarran kudhan fuuna jedhan manfuwaatti galle shamarran kudhan dalagaa dhiifne manfuwaatti gallee jechuudha. Shamarran kudhan fuune jarumarraa teenye dalaganna maammadoon irraa qabamee dhumeera faaxeen indeensi kophaatti haftee ho'a kanaan jira mitiiga. Isinii gala miti. Akkas jedhaa jiru hafaan jirtu. Isuma dhugumaan sitti hima. Ganaa manfuwaa dhattee riyaaditti galtee taa'uu dhiisiiti. Bakkuma jirtu hudduma tamiraa jalatti, hudduma re'ee jalatti, hudduma gaalaa jalatti hafaan jirtu. Waan akkanaa yaadin dhala namaatti. Sii gala miti. Dhala namaatti waan akkanaa yaadin. Wanti itti yaaduu qabdu yoo jiraate ta'e yaa Rabbi nagaa buusi. Yaa Rabbi nu hambisi asitti. Yoo galiitii ta'es immoo yaa Rabbi nagaa nuu godhi jedhiiti Rabbii kee kadhadhu malee inni tokko maammadoon irraa qabame kaamil baaqee peluu irraa qabame warra isaa jalaa baafannee manfuwaatti gallee akkanatti teenye nyaannaa wanta akkanaan jiru habiibi. Isuma dhugaan sitti himaa wanta akkana saayilentii godhi sammuu kee keessa hafaan jirtu warra namaatti qophaa'uu dhiisiiti warra maammadoon irraa qabametti qophaa'uu dhiisi quxiin kee shalalu bismillahirrahmanirrahim shalali siyaa shalalchu qaalittiis maal jetti gaama jirti miti xiqqoo dhugaadha qaalatiin kun immoo sheerinaa godha wallahi dhugaadha qaalittiinis egaa silaayyuu abbaan manaa kootii harakaatan qabu warra riyaa manfuwaa kana jiran dhugaan isinitti himama silaayyuu abbaan manaa kootii mataa kana jala muratu mataan farrazatu hin dhiqatu hin uffatu ijaazaa ji'a afuritti naa dhufa baga abbaan isaa qabame akka jedhan egaa shamarran keenya anaa nyaatu hin deetti atis hin qabamta hafaan jirtu bara kana isa kana quba qabaadhu
Bakka Maammadoo samataa farrazatu qalbii siit akkas jedha. Maammadoo samataa farrazatu bakka akkasitti fudnee wajjiniin zanafataa jennee jiraachuu qabna. Maaltu nu rakkisa gowwaa wajjiniin? Akka jedhu shamarran keenya. Ati safaan jirtu siin jedheen. Sobamiin moo gaafa Maammadoon qabamu si qabdee ka ayyaan abbaa kootii naa qabu. Waan oduu'eeraa eenyu wajjiniin jiraadha. Ani dhaqeen shurxaatti of kenna. Akkas jedhu. Soba garuu soba jechuudha. Soba isuma dheengadda aan yookaan warra kanko warra yoon qabaadha warra kanko barsiisee hiriyaa kooti jedhee warra koo barsiisee warra koo kanaan haasa'i guyyaa rakkoo jira guyyaa gammachuu jira asatu jedheetiyyee baay'ee qabame moo faaraa abbaasa wajjin jiraan ansiif jira jedha qomoo ofii rukutee hin jiru wanta kanaa hin jiru hin gammadina isuma dhugaa inni itti maal isuma dhugaa shamarran abbaa manaa jibbitanis otuu jibbitan abbaan manaa isinirraa qabame. Maammadoo bareedaan filadhee jiraadha jettanii warri yaadattanu sammuu keessan keessa saayilenti godhaati birritti shanan keessan walirra kaadhaaf galuun keessan oolaan jiru. Si galee Maammadoo koo inni re'ee jala eegee kee pel godhaattu laal. Na dhagaye re'ee jala per hudduu kee per intalatti inni tokko irraa qabame akkanatti jirti naa dawwalaa jirti dhaqnee ijaazaa nama 10. Sini kalamiti nama 10 shamarran lafatti hafteere yaadii nama 10 fuuneeyyi akkasitti jiraanna jedhee Maammadoo reetti jala barsiima fuudhee haadhasi mukaan dhahaa jira afaan jirtu re'eedhuma jalatti afaan jirtu isuma dhugaasitti maal fuuchuu miti lubbuma keetiin yaa rabbi na jiraachisi jedhame dhattee warra namni baammanaa irraa qabame fuuchuuf sammuu kee keessatti isatti qophaa'aa jirtu sana saayilenti godhi yaa rabbi na hambisi re'eettii koo jalatti yaa rabbi gaalattii koo jalatti na hambisi jedhe sii gala miti jaallatee irraa qabamne minnis warra isaa otuma jaallatu otuma akka lubbuutti jaallatu irraa qabame shiratti yaadin shirriitti yaadin sii gala miti otuma akka lubbuutti jaallatu irraa qabame otuu guyyaa tokko adda ba'uu hin jaallatin irraa qabame sii gala miti kanaaf yoo rabbi si fuusise barbaadadhutuma fuudhe shamarran lafa isaan shamarran keenya hoo maal jedhaaran egaa beeytu Maammadoon kanko galeera alhamdulillaahi siichi zanaafataa jennee Maammadoo badoodhaa ol waammannee isa mataa farrazatu jira miti shamarran isa mataa akkanatti ol dhaabu tokkotu jira kan koo kun gabaabaadha garuu ammallee dheeraa miti jechuudha kan akkasitti mataa ol dhaabee surree gadi butee hidhatee bakka bicuu wayii zanaafataa jedhu shamarran waan akkasii barbaadu Maammadoochi kaan yoo mana jimmatti jaarradha yoo man aggaarotti jaarradha inni warra jimma inni baalee yoo man baaleetti jaarradha utuu gaala jala janjamma'u mataan irraa mulaa'ee isii jiraachisuudhaaf bar isii jiraachisuu jedheeti isii jiraachisuuf jedhee jireenya isaa jijjiiruu jedhee sanii badootti galee uffata miicatuu hin dhiqatuu daalachaa'ee ji'a 5tti yeroo inni jaataa dhufe ila jazbaa kana lahee inni qatu inni uffatu inni muratu maali kana maan rabbinatti caarraadhuma akkamii rabbinatti qabi shamarran keenya warra riyaad na dhagaa jirtu sheerii godhaa isinitti hin toltu siin akkana isinitti hin toltu inni kaayyoonsaa isa kaayyoosaa gaafa biyyaa ba'e sana hin daganne isintu dagate malee kaayyoo gaafa biyyaa ba'u rakkatee biyyaa ba'u sana hin daganne badoo dammaamiin naqee birrii meeqa fidee dhufa beektu birrii 200 biyyaa awwalatee ji'a torba taa'ee gaafa inni dhufu funyaan rukutti hafe Maammadoo isa kana boyaaki mataa farrazatu uffata isaa miicatu kun eessaa dhufe jedhan jeedala baddaadhaa ba'e caarraadhuma akkamii rabbi natti kenne kunoo gurbaa intalli baammanaa faaxeetii tokko akka kanatti farrazatee deema akka kanatti babbareedee deema koo kun caarraan maaliin yaa rabbii kii rabbitti kaati caarraan sii jechuudha. Rabbiin nama caarraa gaarii qaalichicha sanatti qabee beeytu miti kan isa farrazatu sanarraa si hambisuuni caarraa gaarii qabaachuudha dhugaan sitti maa isuma dhugumaan sitti maa isa farrazatee feesbuuka kanarraa akka keenyaan lafa dhiiturraa dhiisee kan biraatti si qabuunsaa isa jazzabamicha isa maallaqa isaa walitti qabatu sanarra si kaa'uuni eebba haadhaaf abbaa qabaachuu keeti sii gala miti isuma dhugumaati kun eebba haadhaaf abbaa qabaachuu keeti inni feesbuuka kanarraa lafa dhiitu gaafa gale sumuuniin qabu shilingii si qishirab jedhanuun qabu garuu hadha asii bakka dhiirri isaa oliin jiru qabaataan isaa oliin jiru kanaafuu jazbicha keessan jabeeffadha yaa shamarran Saudi Arabiyaa warreen abbaan manaa isinirraa qabame amaanaa koo isii kana galmaan gaa jazbaa keessan isa gaala jalaa qabamee galee tana jabeeffadha warra sittafan kun waa tokko faayidaatti isin hin qaban awwaan jara jedhaaran beeka keessa jiraatti shamara 11 fuuna
Isini galamiti shamara kudhan fuuna. Shurtaan asitti nu hambifteetti alhamdulillah yeroo kana shurtaan koo mataa gadi qabde. Qabisa kana. Isini galamiti. Kanaafiyyuu Mahammadochuma keessan isa guyyaa tokko algaarra wajjin ciiftan. Hakorchochaa'u, hadaalachaa'u, haqabaatu, hadhabu isuma sana jabeeffadha. Kun ergaasiin kun shamarran Saudi Arabiyaatiif kabajamtoota shamarran Saudi Arabiyaa. Isin biran akkasiin naageessu haqiliidhaan, qalbiidhaan borsaa kaa'adha ergattii koo kan. Sini galee Mahammadoonni jazbaan narraa qabameera. Mahammadoo mataa farrazateen heeruma. Yoon heerumuu dhiises maa inni beqa zanaa fataa jedhee yoo wajjin jiraadhe maaltu jira? Allahu akbar jedha baaliyaakeen. Kanaaf zanaa fataa sana dhiisi. Waggaa 5 biyya kana keessa zanaa fataa itti Mahammadoo mataa farrazatee deemuu fi surree gadi butee hidhatu wajjin manfuwaa keessa maraachuu dhiisi. Ji'a ja'a mana dalagaa taa'i madaamii keetii wajjin booskii wal keessa kaa'a birritti kee wal hirka qabadhuuti. Mahammadoo keessa jazbaatti gal. Jazbichi gaafa asitti jazbaa ta'ee dalagatu sun sitti ni maana dhagaa isuma dhugaati. Jazbichi gaafa re'ee jala yoo inni zeeniidhaan namatti dawwale re'een wee akka jana jante haara galfattu hin qabne suni gaafa biyya gahee jechuudha aftaamiin isaa waliin jiru. Dhiqatee, uffatee, matoora isaa bitatee, yoo danda'e baajaaji isaa bitatee, yoo danda'e makiinaa isaa bitatee zanaa jedhee jiraata jechuudha. Mahammadoon asitti jazbaan. Mahammadoon asitti immoo lafa dhiitu inni akka kootii kun jechuudha. Shilingiif sumuniin hin jiru. Dhugaan asitti maa? Isuma dhugaan asitti maa? Mahammadoosa jazbaa rabbiin isinitti qabu ijoollee. Mahammadoosa jazbaan rabbiin isinitti qabu. Warri Mahammadoo jazbaan isin fuudhe Mahammadoo jazbaan mataa muranne yoo murate illee asumaan gittin godhetti kaayyaa siin baasee laal haadhasii. Haaddiisa kan rabbii akkanatti haaddatee jiraata harakaatan godhu. Asiin qoradhaa, asiin maqaatti barreessaa, kana jalata akkana na ta'ee, qibaatiin itti dibadhaa, baazileeniin itti dibadhaa, wanti jedhu hin jiru. Yoo murate akkanatti zibbin godhee munaa dhugaanuman jedhaa irraa bara. Isatti yoo heerumtani ati intala eebba haadhaa fi abbaa qabdu. Isa immoo asitti maqaa barreeffate yoo barbaade maal jedha rayitiitti kennaasii mataatti rifeensatti muratee asiin akkana hidhee birri ximbaaqa isaa asiin ol godhee waan akka dhagaa kana as keessa kaa'ataman yaadattu miti. Dhiironni keenya natti hin dallaninaan dhugaadhuma naataa jira. Ximbaaqoo salaa booksii jechuudha. Booksii dhugaa rabbiin isinitti himaa. A'uudhu billaahi dhiira ximbaaqa nyaatu kana fa'aa shamarran isa jaallatu bakka. Dhugaan isinitti himaa isa jaallatu. Otu gaafa lolaa jechuudha ximbaaqicha as keessaa kana fuudhee otu addatti nama gadhiise asiin si ba'a laal gara kanaan si ba'a. Dhugaa sitti himaa. Marziidha jechuudha. Dhagaa as keessa kaa'atee yeroo akkana hidhee taa'u innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bakka isin haftaamiin kanaa oliin jiru seetan. Beekaan kanaa oliin jiru seetan. Quufaan kanaa oliin jiru seetan. Yaa shamarran akkasii miti. Mahammadoosa sijaaraan saabuu, shiishaan saabuu, ximbaaqaan kaa'atu, biddeena isaa afaanii fudhatee yoo danda'e amma danda'u akkana jedhee rafiitii isaa calaa. Ilaa Mahammadoon rabbiin eebbise isa kana ijoollee. Dhugaan isinitti himaa. Isuma dhugaati ka. Mahammadoo Saudi Arabiyaa keessaa kan rabbiin eebbise isa ximbaaqaan nyaanne, sijaaraan nyaatu, maanni shiishaan dhugu. Biddeena isaa kubsii isaa afaanii fudhatee bishaan irratti dhuge alhamdulillah sagade isaa sagade yaa rabbi na milkeessi shurxaan irraa qabi riba isaa calaa. Argitee Mahammadoo rabbiin eebbise. Mahammadoonni kaan immoo kubsii afaanii fudhateera maanni jedha ijoollee. Ximbaaqa jedha, shiishaa jedha, maaloo jedha. Isa rabbiin abaare shamarran ergattii kana achi kaawwadha borsaa kaadhaa fudhaa laala. Dhugaa rabbiiti kun. Kanaaf shamarran rabbi si eebbise Mahammadoo jazbaatti heerumii. Warri abbaan manaa isinirraa qabame adaba keessaniin dalagadhaa. Mahammadoo jana ji'a keessa 14 keessa guyyaa tokkotti dawwal manuma dalagaan jira. Mahammadoo koo yaaddain mana keenya nuu sirrees jireenya keenya nuu ijaar anis nan dhufa. Sini galamiti. Arraa shamarran rabbii keessanii jedha jireenya dhaa waan tokko furmaatan qabdu. Wallaahi isinitti nima. An beekaa ta'e miti nama gaarii ta'e isin gorsaan jiru. Beekaa ta'e isin gorsaan jiru. An nama gaarii ta'e isin gorsaan jiru. Garuu immoo Mahammadoo keessan jabeeffadha. Birri itti ergaa. Mana nuu sirreessi dhufaan jira guyyaa akkanaan dhufa jedhaati achi kaawwadha. Kanaafu kanuma ergaan koo galatooma ulfaadhaa. Yoo rabbiin nu jiraachise yoo rabbi qabaa kanarraa nu hambise walitti deebinaa. Sirrii galamiti walitti deebinaa nagaan naa jiraadhaa. Ilmaan Oromoo tokkummaa keessan jabeessaa
woboo bira dhaabbadhaa, waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa. Isaan boona hojiin keessan, jireenyi keessan, qabeenyi keessan waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uudha qaba. Isin galamiti. Kan kana achi badhaadhina jettus, kafaawoo jettus, jinnii jettus, warri kafaawoo jedhamtu warra Tigraay wajjiniin sirbaa jiranu kana. Warri badhaadhina jettan silaa diina Oromooti. Diina Oromoo. Miniliikiniif Abiyyiin tokko ilmaaf abbaadha jechuudha. Kanaaf kan nuti bira dhaabbachuu qabnu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uu qaba. Qabeenyi keenya, jireenyi keenya, duuti keenya jaraa wajjin ta'uu qaba. Yoo jarri bilisooman kan bilisanu baasu jara. Yoo jara hin taane Oromiyaa keessa bilisummaan isin jirtu, Itoophiyaa keessa bilisummaan isin jirtu. Yoo shurxaara Rabbi hambise anis nan fuudha. Hello. Yoo Rabbi hambise anis nan fuudha. Walitti deebina jechuu kooti dhiifama. Bakkuma qalbii yaaddu iyyuu afaan dubbata jedhani. Kanaaf iyyuu yoo Rabbi shurxaarraa na hambise laayivii walitti deebinee haala jireenyaa du'aa illee walii kadhachuu ta'u. Kanaaf ani immoo maani Sa'id Baalee isa jedhanu sana ana miti ni qabsiisee an qabsiisuus dandeettiin qabu. Anis nama taa'ee dabaree koo eeggataa jiru nan arrabsinaa galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa isinin jaalladha ilmaan Oromoo marti keessan. Rabbi bakka isin jirtan maratti isin haa eegu. Yaa Faaxee koo of eegi, yaa Maammadoo koo of eegi, Rabbi si haa eeguun jedha.